xiinxala lama kaayisanii qopheessanitu singeessina xiinxalli jalqaba gaafii fi deebii goollichi dheengee OBN wajjin godhe gaafii fi deebii kan keessatti waan hedduu dubbatee waan san isin biraan gayuu deemna. Biyyoonni gamtooman walgahii New York keessattuu geggeeffachaa jiranii achirrattu ministeerii haajaa alaa Ethiopia haasawa geessu deema barbaachisummaan hiriiraa yeroo ammaan tana bayanii bakka hawaasii addunyaa keessattuu qaamii hoggansa addunyaa wal argettu mootummaa Abiy Ahmed balaaleffachuun hawaasii addunyaa akka dhimma Oromootiif xiyyeeffannaa kennu godhuun barbaachisaa jedhamee jira. Kanalleerra waan haasofnu qabna amma gara oduuttu isin geessa. Oromiyaa dhihaa keessatti waraana bilisummaa Oromootii fi waraana mootummaa Abiy Ahmed jidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Lolli kun kan gaggeeffamaa jiru godina Wallagga Bahaa magaalaa guddittiis Naqamtee qarqaratti. Naqamtee irraa kiiloomeetirii 10 irratti lola gaggeeffamaa jiruun waraana Biltsiginnaa irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabetu dubbatama. Godina kan keessatti milishoonni Amaaraa kasocho'aa turan waraana bilisummaa Oromootiin haleellan eegerratti dhaqqabeen dubbatu baqatanii Abbayyaa gama akka ceehanii kanaan dura gabaasne turre. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkali keessatti faannoon Amaaraa uummata nagayaa lama ijjeesee jira jedhama. Faannoon Amaaraa weerarisa kanaan uummata nagayaa ijjeesuu qofa osoo hin taane qabeenya Gumuzoota manneen jireenya maasaa fi akkasumas horii gubuun isalleen akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo yuunivarsiitiilee Gojjam irraa gara Benishaangul Gumuz Wambaraafaattu galaa ka jiran ijoollee Oromoo karaa irrattu eeguudhaan faannoo fi milishoonni Amaaraa hidhuu itti fufanii jirani. Godina Awwii magaalaa Jaawwii keessattuu faannoon Amaaraa dargaggeeyyii Oromoo lama ka gara Benishaangul Gumuz dhufaa jirtu hidhanii turanii. Dargaggoota kallamaan ijoolleen Agoo gadhiisiftee jirti jechuudhaan odeeffannoon Benishaangul Gumuz irraa dhuftu akkasittuu addeessiti. Waraanii Ethiopia kaabaa keessattuu geggeeffamaa jiru hammaatee itti fufee jira. Waraana kanaan humni ittisaa Tigraahii godina Waagamraa guutumaa guututtuu ka qabatee gara godina Gondarii kibbattuu babal'achuu jalqabee jira. Magaalaa Eebnaati ka Gondarii kibbaa eegee riphee loltoonni naannoo Tigraahii to'ataniin dubbatti mootummaan naannoo Amaaraatii fi waraanii Abiy Ahmed ka achirraa baqatee laga Tekkazee irrattu ka jaarame riqicha magaalaa Eebnaati fi Amde Warq walittuu fiduu diiganii jirani. Riqichi kunni Gondarii fi Waagamraa fi Walloo ka walittuu fiduu akka taate lagi Tekkazee kunni riqicha kan malee cehamuu hin danda'amu. Humnooti Tigraahii babal'achaa waan jiranii fi meeshaalee gurguddaa mootummaa Abiy Ahmed irraa booji'anii qabatanii gara Gondarii kibbaattu waan duulaa jiraniif akkasumas gara Gojjamittu waan duulaa jiranii fi mootummaan Abiy Ahmed kana sodaatee cufee jira. Magaalii Eebnaati kunni Gondarii irraa magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Bahar Dar irraa kiiloomeetirii 110 qofa yoo fagaattu taatu Addis Zaman ka jedhamtu magaalii qabatamtee ammoo kiiloomeetirii 80 qofa Bahar Dar irraa fagaatti. Amma humnoonni ittisaa Tigraahii meeshaa gurguddoo warraa qabatanii gara Gondarii kibbaatti fi Gojjamii fi Gondarii kaabaa yoo duulullee hin dandeenye meeshaalee danda'an qabatanii humna isaanii gara kibbaatti fi gara kaabattu babal'isuu fi ni carraaqamaa jedhamee akkasittuu dubbatamaa jira. Mootummaan naannoo Amaaraa riqicha kana diigee jira jechuudhaan aktivistoonni naannoo Amaaraa ka akka Abbare Addaamuu faatii eegii barreessaniin dubbattu maas miidiyaan naannoo Amaaraatii fi miidiyaan mootummaa Abiy Ahmed riqicha Tekkazee kana ka cabsee humnoota ittisaa Tigraahii jechuudhaan odeeffannoo dabarsaa jiran. Odeeffannoon kun akka xiinxaltoonni gaafa Afrikaa ka sadarkaa addunyaa gareen barreessaa jiranitti dhugaa hin fakkaatu. Kanaan dura laga Tekkazee irrattu ka jaarame riqicha Tigraahii fi Tigraahii dhihaa jedhamu walittuu fidu godinaalee Tigraahii adda addaa walitti fidu warri Abiy Ahmed fi Amaaraa ka baqachaa jiran cabsanii
deebi'anii jiran jechuudhaani gabaasuu warrallee yaadachiisanii jiran. Oduu gara biraatiin ammoo humnoonni ittisa Tigraay ammaan tana gara magaalaa gudditti Gondarii kibbaa Dabra Taaborii kadhiyoo kana keessa gadhiisanii baqatanittu babal'achaa jiran jedhamee dubbatamaa jira. Gaara guna gaara guddicha kana ammallee deebisanii qabatanii jiranii. Humnoonni Tigraay yeroo ammaan tana haamileen isaanii akka malee guddaa jedhamee dubbatamaa jira. Warri Amaaraa ammoo baqatanii gargari bibittinnaa waan jiranii. Raayyaan ittisa biyya kanaannoo kana jiru birgadiin tokko guutuun karaan irraa badee jedhamee harka waraana Tigraay bu'anii meeshaa guddaa humnoonni Tigraay booji'anii fi waraana hedduu lakkoofsan ta'e booji'anii televiziyoonii waraanatu garsiisa jirani. Kanaan durallee waraanii shaalaqaa lama kan mootummaa Ethiopia karaa baduudhaan jedhamee walloo kaabaa keessattuu humnoota ittisa Tigraayittu harka kennachuu gabaasuun kennanii yaadatama. Gara biraatiin ammoo Gondarii kaabaa keessatti waraanii cimee itti fufee jira. Waraanii ammaan tana geggeeffamaa jiru tulluu Ras Daashanii gaarranii kataate dabaarqii kaasee haga Daabaatiitii fi Zaarimaa fi lafa akkasii kan hunda irrattu waraanii cimaan geggeeffamaa jira jedhamee dubbatamee jira. Humnoonni Tigraay gara Gondarii magaalaa gudditti godina Gondarii kaabattu babal'achaa jiranii jedhamee dubbatamaa jira. Gondariif Bahar Daar irra ammoo dargaggoonni baay'een lakkoofsan ta'anii har'a gara dirree waraanattu geggeeffame jechuudhaani maas miidiyaan Amaaraa agarsiisaa oole. Gara biraatiin ammoo godina Walloo kibbaatti magaalaa Kombolchaatii fi Desee irra dargaggoonni kumaatamni waraana fi qophaawanii gara dirree waraanattu bobbaafaman jechuudhaani miidiyaaleen Itoophiyaa akkasittu gabaasaa oolan. Oduu gara biraatiin Gondarii kaabaa magaalaa Dabaarqii keessatti maatiin dargaggoowwan isaanii irraa dhumatanii awwaala waloo yookaan ammoo sagantaa boo'icha waloo kaataaziyaa qopheessanii jirani. Dargaggoonni kudhanii hedduun ka waraana kan keessatti dhumatanii yookaan ammoo achi buutan isaanii hin beekamne maatiin isaanii har'a boo'icha geggeessee sirni yaadannootii fi sirni boo'ichaa qophaa'ee maatiin har'a ejibbaataa oole yookaan irmi baafachaa oole akka afaan naannoo Amaaraatiin jedhame. Magaalii Dabaarqii magaalaa boo'ichaan weeraramtee fakkaati jechuudhaani Dooche Veleen achirraa gabaasee jira. Sagantaan boo'ichaa kunini torbaanota darbanii magaalaa mootummaan naannoo Amaaraatii fi waraanii Abiy Ahmed bilisa baasee kaammaan tana warri Tigraay deebisee qabatee magaalaa akka Gaasenaa, magaalaa akka Falaaqet, magaalaa akka Ceecahu, magaalaa akka Dabra Taaborii, magaalaa akka Dabra Zabit magaalota hedduu keessatti sagantaan boo'ichi waloo yookaan ammoo taaziyaa geggeeffamaa ture. Kun jechuun waraanii Tigraayitii fi Amaaraa jidduutti geggeeffame kun miidhaan isaa hagama tokko akka hamaa tahee mul'isaa jedhamee dubbatamee jira. Awwaalii waloolleen hammaan tana geggeeffamaa jira naannoo Amaaraa bakka hedduu keessatti. Bakka gaarranii ammoo waraanii dhiifamee waraanii bakka godhametti reeffi nama dhiifamee ammaan tana rumichaa fi waraabessattu soorachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Warra Tigraayillee irrattu miidhaan gurguddoon akka dhaqqabaa jiru odeeffannoon Tigraay irraa dhufaa jirtuttu addeessa. Waraana kan keessatti injiineroota, doktoroota fi artistoonni Tigraay irra duulanii hedduun isaaniillee dhumatanii yookaan ammoo wareegamu hin oolle jechuudhaani maddeen Tigraay tokko tokko dubbachaa jiru. Odeeffannuma waraananii walittu qabateen magaalaa Gondar jechuun magaalaa gudditti godina Gondarii keessattuu har'a dhukaasii guddaan geggeeffamaa jira jechuudhaani maddeen tokko tokko addeessa jirani. Maddeen kun akka jedhamutti dhukaasii jiraachuun mirkana ammoo qaama kamii fi kamittuu walitti dhukaasaa jira yookaan ammoo loli
eenyu fi eenyu jidduutti geggeeffamaa jiru waan mirkaneeffanne hin qabnu jedhani akka mala warri dhawutti jirutti lolli kunini waraana Eertiraatii fi milishoota Amaaraa fi faannoo jidduutti tahuu dandaya yookaan ammoo waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi garee waraana adda addaa yookaan waraana mootummaa Itiyoophiyaatii fi milishaa Amaaraatii fi faannoo jidduutti tahuu dandaya jechuudhani akkasittuu gabaasanii akka hundaafuu maddii walitti bu'iinsaa kun mirkanaa hullee baatu magaalaa Gondarii keessatti dhukaasa gurguddootu dhagahamaa jedhama magaalaa Gondarii kana qarqarattu humnoota milishaa Amaaraatii fi faannoo fi liyyuu haayilii gama tokkoon gama biraatiin warra qimaantii ka warri humnoota ittisa Tigraahii gargaara jedhee mootummaan Amaaraa himatu jidduutti lolli yeroo hedduu geggeeffamaa ture lolli kun gara Gondariittullee babal'achaa ture Gondarii keessatti milishoonni adda addaa faannoo ka jedhamuu fi mootummaan Amaaraalleen yeroo adda addattu walitti bu'aa jira yooyyaa miidiyaan Gondarii keessatti dhukaasa geggeeffame jedhamu qaama walaba irra mirkaneeffachuu hin dandeenye yookaan ammoo qaamii kamii fi kam akka wallolullee addaan baafachuu hin dandeenye hiyyaafachuu fi carraaqullee. Naannoo Amaaraa irraa odeeffannoon dhufaa jirtu ammallee akkuma nama seeqachiiste fi kofalchiisettu jira. Odeeffannoon dhufaa jirtu warri Amaaraa dirree waraana irrattu moo'amanii lafa kiiloomeetirii 100 hedduu gadhiisanii baqatanii warri Tigraahii Meqalee irraa kayanii kiiloomeetirii 400 gara Amaaraa keessattu gad babal'atanii wayita jiran kanattu waraani Amaaraa ka lafa gadhiisee baqatu ammoo injifannoo ajaa'ibaatii fi gootummaa ajaa'ibaa guyyuma guyyaan agarsiisa ture dargaggeessa qawwee harkaanii booji'u akaafanii booji'u bombi samii irrattu qabe darbatee diinanii barbadeessuu ka Waashintin qawwee booji'u ka akaafanii qawwee booji'u ka gahajaraan qawwee booji'u dhageenne turre hardhammoo seenanii naannoo Amaaraa irraa dhufu ka dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gabaase ka guddoo nama kofalchiisu naannoo Amaaraa keessatti gaayessi tokkini waraana Tigraahii ka gara Amaaraattu duulee 15 booji'uudhaani 40 barbadeessee jira 15 ka booji'ee 40 ka barbadeesse qawwee harka hin qabu Waashintillee hin qabu gajaraallee hin qabu akaaffallee hin qabu harka duwwaa 15 ijjeese 15 gootii harka duwwaa 15 booji'ee 40 barbadeesse 15 harka duwwaa booji'ee 40 barbadeesse kun mootummaa naannoo Amaaraa kalaashii badhaasee jira harka duwwaa kan hundaa godhu danda'a maaliif badhaafame kalaashii maal isaa godha yookaan kan cala akka bu'aa buusuuf kalaashii badhaafame akka hundaafuu miidiyaa hawaasaa gubbaatti wanni warri Amaaraa guyyaa guyyaan dargaggeessa sobanii gara waraanatti geessuuf isaan godhaa jiran qoosa guddaa tahee jira yoo 15 harka duwwaa booji'ee 40 barbadeessuu ka danda'u taate maaliif lafa gadhiistanii baqattanii jechuudhani akkasittuu warra naannoo Amaaraattu qoosan godhamaa jira warri Tigraahii dhiyoo kana nama jahan taanii taankii mootummaa Abiy Ahmedii booji'anii taankii booji'anii kalaashin agarsiisanii jiranii meeshaalee gurguddaa misaayilii dabalatee bireenii yeroo tokkotti dhukaasa 40 dhukaasuu danda'u waan akkasii hundayyuu booji'anii agarsiisaa jiranii namtichi gootii kunini kanama 15 booji'ee 40 barbadeesse warri barbadeessellee kan inni booji'ellee miidiyaan kun tokkollee hin agarsiisne garuu gootummaa warra naannoo Amaaraa ka dirree waraana gubbaatti bifa adda taheen ibsamu nam ajaa'iba warri akkasi gootataanii junta barbadeessanii booji'anii kun lafa gadhiisee maaliif akka baqatan na ajaa'iba lafa gadhiisanii taankii gadhiisanii baqachaa jiranii bireenii gadhiisanii baqatanii dishqaa biraa baqatanii konkolaataa waraana hunda biraa baqatanii waan gosunittu jira naannoo Amaaraa keessatti yeroo ammaan tana saamichi guddoo hammaatee jira saamichi hammaachuu irraa kan kahe magaala gudditti naannoo Amaaraa mootummaan Amaaraa bulchuu hin dandeenye labsii yeroo muddamsaati fi halkan akka namni socho'uu hin dandeenye ammallee labsiin dabarfamee jira
nama wasaamu nama wahatu mootummaan Amaaraa tarkaanfii hamaa irratti fudhata jechuudhaani magaalota Amaaraa guutuu keessatti labsiin yeroo muddamsaa ammallee deebi'ee labsamaa jira. Naannoo Amaaraa keessatti saamichi waan biraa tahee jira. Bakka waraanii geggeeffamaa hin jiru. Bahar Daar yoo kam xiqqaate waraana irraa kiiloomeetirii 100 fagaatti garuu yeroo ammaan tana saamicha guddaatu geggeeffamaa jira. Bahar Daar fi magaalota naannoo Amaaraa keessattu filannoo naannoo Somaalii keessattu geggeeffamuu fi jedhame keessa paartileen falmitoota Somaalii cuftuu keessa bahuu gabaasne turre. Amma paartileen falmitoota Ethiopia katayanii Izeema fi paartiin Ne'aapa jedhamulleen keessa bahanii jiranii. Filannoon kun filannoo bilisaatii fi walabaati miti. Korojoon badee jedhamu tokkolleen odoo hin argamne filannoon godhame keessattuu hirmaachuun diraama malee faayidaa uumaatu hin qabu jechuudhaani guutumaa guututtu filannoo keessa bayanii jirani. Ammaan tana filannoo naannoo Somaalii ka dorgomu paartii tokko qofa. Paartiin sunin Biltsiginnaa naannoo Somaalii qofa. Filannoon kunin filannoo walabaati fi bilisaa tahuu deema. Paartiin tokko dorgomullee jechuudhaani dubbii shimtuun boordi filannoo Ethiopia adde Soliyaanaa Shimallis miidiyaa Ethiopia irratti dubbattee jirti. Paartiin tokko waan dorgomuuf filannoon bilisaa fi walabaa hin jechisiisu. Kanaafuu falmitooti habaaniti filannoon bilisaa fi walaba jennee yaadna. Taajjabdoonni keenya bakka hundattuu ni bobba'anii jettee jirti. Filannoon kanaan dura godhamelleen filannoo bilisaatiif walabaati kunilleen akkasuma tahuu deema jechuudhaani qoosaa waan tahee dubbattee jirti. Gorsaan Abiy Ahmed Daani'el Kibrati pireesii addunyaa wal harka fuudhee dhimma isaa ammaan tanallee haasawaa jira. Daani'el Kibrat dubbii hammeenyatii fi jibbiinsaa kan inni dubbate mootummaan Ameerikaa balaaleffachuu gabaasni turre. Gara biraatiin foreign policy akka barreessattu mootummaan Ameerikaa Abiy Ahmed irratti qoqqobbii dabarse amala mootummaa kana jijjiiruu fi carraaqullee Abiy Ahmed nama jijjiiramu miti. Amalli dippiloomaasiitii fi dippiloomaasiin maal akka tahe nama galee fi hin fakkaatu. Ameerikaan qoqqobbii dabarsaa jettee jennaan Abiy Ahmed Ameerikaa yookaan ammoo hawaasa addunyaa wajjin hojjedha odoo hin taane xalayaa dhaadatuuni Ameerikaa fi deebii kenne harka keessan narraa fuudha. Waan nu godhaa jirru hin dinqisiifattanii juntaa waliin jirtanii. Wanni Ameerikaanitti jirtu cuftunu maqaa balleessi. Itoophiyaan harka hin kennattu salphina dhalooti kun hin dandayu jechuudhaani Itoophiyaa waaqii haa eebbisu jedhee Ameerikaa fi xalayaa dippiloomaasii waan tokkoof keessaa hin qabne barsiisa. Nama akkasii kan wajjin dippiloomaasii hojjechuun cimaa jechuudhaani foreign policy barreesse. Foreign policy gara naannoo Tigraayitiin ammoo dubbii himaan naannoo Tigraayii kaatahi obbo Geetaachoo Raddaa Ameerikaa wajjin hojjechuuf fedhii akka qabu haala duree dhukaasa dhaabuu kalaaf kaanillee irra deebi'ee dubbachuudhaani tarkaanfiin Ameerikaa akka dinqisiifamullee dubbatee jira. Kanaafuu warra ammatti wal lolaa jiru kan wajjin naga buusuun akka malee rakkisaa tahuu dandayaa jedha foreign policy. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan geenne kana fakkaataa amma gara qophii xiinxalattuu dabarra. Qophii keenya ka xiinxalaa keessatti mata duree lama irraa haasa'uu deemna. Ka jalqabaa dhimma gollicha dheengeti ka lammaffaa ammoo walgahii biyyoota gamtoomanii ka magaalaa New York keessattuu gaggeeffamu ka jalqabaatiin jalqabnu. Hogganaan waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa gollichi dheengee biyyattuu galuu gabaasne xiinxala tokko isin biraan geenne turre. Gollichi dheengee kunini maaliif akka biyyattuu galee fi qabsoo keessatti waggoota 28 fi bara bosona ture gahee akkamii akka qabu bal'inaan laf kaa'e. Gollichi dheengee gaafii fi deebii godhe kan keessatti waa hedduu dubbate garuu mata dureen nu irra dubbachuu barbaannu gollichi dheengee akka warri Biltsiginnaa dubbachaa turettu akka warri Biltsiginnaa haasawaa turetti ajaja waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa ture bara dheeraa fi garuu haga jijjiiramee dhufe waggoota 3 darban kan keessattu ajaja hin turre jedhee dubbatee jira. Gollichi dheengee ajaja maaliif akka hin turre ka dubbate keessatti
waggoota lama sadan darban kan keessattuu jijjiiramii eegi dhufeen duubattu yaadattuu walitti bu'iinsa ture. Yaadii kunini yaada jechuuni qabsooni hidhannoo garamitti deemuu qaba ka jedhu ideological addaddummaa falaasama waraanii garamitti deemuu qaba qabsoon Oromoo deemuu qaba ka jedhu irrattu akka wal dhabanii dubbata akka gollicha dheengettu jijjiiramii biyya keessatti dhufe kun dhufee jira. Kanaafuu qabsooni waraana hin barbaachisu gara biyyattu galla jedhee akka yaada qabu dubbata. Gollichi dheengee warri jaalmarroo faati ammoo karaa biraa filachuu barbaadanii jedha. Jaalmarroo duuba ka jiru akka gollicha dheengetti Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa ammoo abshaala nama qaroo tahuu barbaadu nama jechuuni mammaaksa waraabessaati fi geedalaa lafa kaa'uudhaanii nama karaa lama taphachuu barbaadu sirba guchii nam taphachuu barbaadu karaa nagayaatini galle jedhee biyyattuu filannoo keessatti dorgomuu akka barbaadu yoo karaa nagayaa ka hin taane taate ammoo waraanii bilisummaa Oromoo bosona keessa akka turu waan barbaadu fi jaalmarroo waraanattuu hambisee jaalmarroo alattuu tursee jedhee dubbatee jira. Gollichi dheengee dhugaan inni bahe guddaan tokkini kaas keessatti inni dubbate kana. Gollichi dheengee akkuma nu dubbachaa baan waggoota sadan darban kana hoggana hin turre. Gollichi dheengee woboo zoonii kibbaa ka gara Nageellee Booranaa Gujii keessa socho'u Nageellee Booranaa fi Gujii keessa socho'u hogganaa hin turre. Hogganaallee hin turre. Hogganaa waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa ka ammaan tana ka harka kennate yookaan booji'ame yookaan ka mootummaatti galee miti. Kuni jechuun warra baltseeginnaa ka dibbee dhawaa turaniif woboon zoonii kibbaa hogganaan isaa harka kennate dhumattee fi warra jechaa turaniif akka jechuun siyaasa warraati fi faayidaa hin qabne dubbiin inni dubbate agarsiisee jira. Dubbiin inni dubbate kun inni akka taayyeen faatii barbaadani. Dubbiin inni dubbate kun akka warri baltseeginnaa barbaadani hin hakeeku. Akka inni jedhutti hogganaa hin turre, waraan keessa hin turre, waggoota sadanii fi ukkaamamee ture, waggaa sadanii fi nama lubbuu isaa hambifachuu fi carraaqaa ture. Waan kan keessattuu waraana gurmeessuu keessatti jaalmarroo nama jedhamuttu hogganaa ture. Jaalmarroon kun ammaan tana akka mootii akka waaqattu wa hundaanuu laalamaa jedhee ilaalchi jaalmarroon olaantummaa inni qabullee qeeqee jira. Wanni ammaan tana gaafii fi deebii gollicha dheengee keessatti mul'ate walama. Tokkoffaa yaadii mul'ate gollichi dheengee hogganaa waa takkaa hin turre. Waggoota lamaan sadan darban kan keessatti gahee homaatuu hin qabu. Hogganaanii waraana bilisummaa Oromoo ka godina kibbaa yookaan zoonii kibbaa nama biraa akka tahe inni nu addeessee jira. Kanaafuu hogganaan harka kennate yookaan hogganaan booji'ame hin jiru jechuudha. Gollichi dheengee hogganaa hin turre dhiyoo kanatti seenaan bardurii darbe waan biraati. Ammaan tanatti hogganaa hin turre harka hin kennane jechuudha. Ka biraa waldhabii gollicha dheengee wajjin gollichi dheengee wannis biyyattuu galche waldhaba jaalmarroo waliin qabu fakkaata. Jaalmarroon akka waaqattu laalama, jaalmarroon akka mootittu laalama. Ismalee namni biraa hin jiru jedhe waldhaba qaban kana furachuu dadhabee karaa nagayaatiin furamuu yookaan furachuu dadhabee biyyattuu galee kunillee waanuma kalee haasofnu ragaa kabayu maal jennaan qabsoo keessatti namni yoo waldhabee kaayoo dagata. Waldhaba dhuunfaa laalanii diina kalee lolaa jiran suni deeman harka kennachuun yookaan ammoo hinaaffaa irraa kan kaate diina kalee waliin lolan sunittu galanii harka kennachuun dabalamuun dogongora guddaadha jennee dubbanna jirra. Gollichi dheengelleen ka biyyattuu galeef tokkoffaa kaayoon qabsoo jijjiiramtee qabsoo karaa nagayaattu dabalamaa jedhee dubbatee jira. Gollichi dheengee warri kalee waliin qabsaawaa jiru manhidhaattu dagatama hidhamaan manhidhaa galuu waan quba qabu hin fakkaatu. Hayyoonni karaa nagayaatiin qabsoofanii biyyirra galanii manhidhaa jiraachuu waan quba qabu hin fakkaatu. Warri abaawoo isaa ka biyya jiranii manhidhaa jiraachuu waan quba qabullee hin fakkaatu. Gollichi dheengee Daawud Ibsaa waan mana hidhaa jechuun jiru mana isaa keessatti hidhamellee waan beekullee hin fakkaatu. Gara biraatiin ammoo waraanii bilisummaa Oromoo ka jaalmarroon hogganuu fi Daawud Ibsaa jidduu akka jechuun wanni hundinuu walii galteen godhamaa jirutu dubbata.
ammaan tana biyya lalle keessatti wanni nu argaa jirru dorgommiitu jira malee jaalamarroo namuuf danda'e ofiin dhaabbachaa jiru malee Daawud Ibsaa nama ajaju nama hogganu hin fakkaatu. Bakka san irralleettu goollichi dheengee xiinxaliinni dhiyeesse dogongora qabsoon karaa nagaa milkooftee jirti ka jedhulleen hubannoon inni qabulleen dogongora fakkaata. Warri kun diina wajjin gamtaan isaan uumanilleen dogongora jedhee dubbatee jira. Goollichi dheengee gaafiif deebii kan keessattu garuu goollichi dheengee kanaan dura ajajaa waraana kebbaa gaafa turan gaafa sunitti woboon bara mootummaa cehumsa ka wayyaanee wajjin tahee Oromoo rukutee Shaabiyaa wajjin Sayyaas Afawarqii Eertiraa wajjin hojjechaa ture waan gaafa suni waan tokkollee hin dubbanne gaafii fi deebii goollicha dheengee kan keessa Biltsiginnaan waan buufachuu barbaadu hogganaan waraana kebbaa ka woboo galee jira ammaan duba qabsoon haftee ka jedhu kun achirraa woma hin buufanne. Waldhabii jechuun inni isa galchee kun waldhaba dhuunfaa akka tahillee waan hedduutti hubatamee jira. Karaa kanaanii gaafii fi deebiin jaalmarroo akkasuma dubbachuu barbaada bu'aa Biltsiginnaan barbaadde ka buusuuf miti. Akkuma dubbannettu kanaan durattu waraanii bilisummaa Oromoo ka zoonii kebbaa kanaan durallee waggaa 2-3 kan hoggana bira qaba. Hogganuma san jalatti ammaan tanallee hiriiranii corooranii qabsootu jiranii. Waraanii kunini haamileen isaa yeroo kamiyyuu caala ol kayaadha. Waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kebbaa kun nu kaayoo jala deemnu malee gandaa miti gosaa miti yookaan namaa miti ka jala deemnu haga kaayoon jirtu qabsoon ni jirti. Qabsaawwan ni kufa qabsoon itti fufa dhaamsa jedhanu dhaamanii Oromoon waraana bilisummaa isaa qabsoo hidhannoo isaa akka cimsu dhaamsa dabarfachaa jiranii karaa sunittu jira. Jaalgollichi dheengee ka biyyattuu galee har'a konkolataan V8 yookaan ammoo konkolataan ODDU irra badhaafamee jira. Wanni atanii qabsoo Oromoo gurgurattee galtee fi badhaasa konkolataa kana jechuudhaani namni gara miidiyaa hawaasaa irratti dallansuu qabanii ibsaa turanii warri isa qeequu hin barbaanne waggaa 27 yookaan akka nama 28 qabsoo Oromootii fi namni gaaraa ture dhakaa boraafate kabaja guddaa isaa qabna warri jechaa turanii odoo galee jedhamee hancuftii tuufame sun hin goginu. Har'a jechuun Biltsiginnaa irraa konkolaataa fudhachuun isaa gollichi dheengee faayidaa fi waan galee fakkaata. Bu'aa qabsoo isaa ka waggoota 28 bilaashaa godhee jira balleessee jira jechuudha. Namni hedduun itti gaddanii akka itti muufatanii akkasittuu dubbatamaa jira. Oduma kanaanii walittu qabatee mootummaa Biltsiginnaa ka Oromiyaa keessatti raafamii guddaatu geggeeffamaa jira. Biltsiginnaan akkama wal nyaachaa jirti ka Oromiyaa keessatti rakkoo dhalachaa jiru kanaaf Biltsiginnaan Oromiyaa afaan tokkoon taate waajjira muummicha ministeera Abiy Ahmedii qubatti qabaa turte. Haa ta'uuti malee eegii Abiy Ahmedii warri qubatti qaban hin dubattu Abiy Ahmedii taaktikii Biltsiginnaa qoqooduutiin gargaree qoqoode. Gama cimaattuu fi ceephuu buufachuu cimaattu ture. Ceephuu buufachuu cimaa kan keessatti pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaa irrattu qeeqii guddaan dhiyaatee jira. Dadhabiinsaa bulchiinsa isaa saamicha lafa maltummaa ummatii akkasii deeggaru godhuu dadhabu gaafii ummataa deebisuu dadhabu qabsoo karaa sirrii irra kaahuu dadhabu waa hedduun himatame waa hedduu Biltsiginnaa irratti duulchise Abiy Ahmedii. Warri ammoo rakkoo Oromiyaa keessa ka ummatii ammaan tana Biltsiginnaa Oromiyaatti duddaa garaa walittu taayanii ka ummatii deeggaruu warra kana dide hokkarii Oromiyaa keessattuu deemaa jiru waraana kaabattuu geggeeffamaa jiru. Kallattii Biltsiginnaa federaalii waajjira muummicha ministeera Abiy Ahmedii Biltsiginnaa Amaaraa kaba hunda dhuunfatee jalattuu kufuu keenyarraa dhuftee jedhanii gaafa jalqaba haasawanii haa ta'aniiti malee gareen Biltsiginnaa ka Abiy Ahmedii Shimallis irrattu ijaare qeeqaa ciccima Shimallis irrattu dhiyeessanii filannoon bara kana godhame walittu qabatee Oromiyaa keessa fi Itoophiyaa keessatti mootummaan haarawaa dhaabbachuu deemaa jedhama. Umriin mootummaa Shimallis Abdiisaa maal akka fakkaatullee hin beekamne garuu haalii Abiy Ahmedii ammaan tanitti deemaa jiru warra Biltsiginnaa Oromiyaa boollatti dhafuu barbaada jedhamee jira. Oduun kenna kaa'isinn biraan geennu xiinxallii kenna kaa'isinn biraan dhaqqabsaa jiru akka itti fufettu jira.
gamtaani biyyoota addunyaa United Nations ka jedhamu walgahii isaa gannaa magaalaa New York keessattuu gaggeeffachaa jira. Hoggantoonni biyyoota gurguddoon hogganaa Ameerikaa Joe Biden dabalatee pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan fi pirezidaantii Misrii Al-Sisi dabalatee biyyoonni adda addaa hoggantoonni isaanii asirratti argamanii haasawaa godhanii Abiy Ahmed waraana keessa ka jiru as gubbaatti dhufu hin barbaanne waggoota 3 darban kana walgahii mootummoota gamtoomanii tokkollee irratti dhufu hin barbaanne Abiy baranallee irra hafee jira. Bakka isa ministeera haajaa alaa Ethiopia obbo Dammaqee Mokkonnin malli namtichi kun itti aanaa muummicha ministeeraatti Dammaqeen dhufee jira. Dammaqeen dhufu kana walitti qabatee hawaasi warra Tigraay hiriira guddaa qopheessuu deema. Wiixata kana guyyaan sunin guyyaa Dammaqee Mokkonnin dubbachuu deemu. Oromoolee yeroo ammaan tana dhiibbaa mootummaa Abiy Ahmed irratti godhuu fi hawaasi addunyaa waan biyya Itoophiyaa keessatti deemu akka dhagaa'u keessattuu sagalee Oromoo akka dhaganiif hiriira bayuun barbaachisaadha. Oromoon hiriira bahuu qabdii yaadii jedhu dhiyaachaa jira. Yaada kana hawaasi Oromoo ka sadarkaa addunyaa itti yaaduudhaan hiriira guddaa biltsiginnaa Itoophiyaa ka Abiy Ahmed muummicha ministeera itti aanaa isaatii fi ministeera haajaa alaa isaa obbo Dammaqee Mokkonnin balaaleffatu ka marii hawaasi addunyaa godhu hunda keessatti Oromoon akka hin dagatamne hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hin dagatamne godhu hiriira kan warra Tigraay wajjin qindeessuun barbaachisaadha akkasitti dubbatama jira. Qophii kana irratti hawaasi Oromoo ka addunyaa itti yaaduu qabaa jedhama. Sagantaa kana irratti odeeffannoo adda addaa isin biraan gayuu deemna. Akkuma hubachaa deemnuun Dammaqee Mokkonnin wiixata dhufuutu jiru kana mootummoota gamtoomanii kan New Yorkitti argamu gumii waliigala irratti haasawaa godhanii warri Tigraay hiriira guddaa qopheessanii jiranii. Deeggartoonni mootummaa biltsiginnaalleen hiriira qopheessaa geggeessaa jiranii. Warrilleen Ameerikaa fi biyyoota dhihaa balaaleffachuudhaan harki keessaan mootummaa Itoophiyaa irraa fudhadhaa jechuudhaan hiriira bayaa jiranii. Karaa sunittuu deemaa jira. Hiriirri kunini kan mootummaa Abiy Ahmed deeggaruu fi balaaleffatu kan geggeeffamaa jiru. Kufaatiin poostaa adii gara mana adii jedhamu poostaalee miiliyoonota ka Abiy Ahmed erguu fi karoorfate wayita geggeeffamaa jiru sunitti. Abiy Ahmed ka diploomaasii godhuu wallaalee diploomaatota Ameerikaa olaanoo akka Samantha Power faltimaanitti wal arguu didate diploomaasii carraan argamee fi mootummaa Ameerikaa rakkoo qabuu fi waan jira silaa ifaan walaasa'uu qabu amma xalayaa kuma miliyoonii 5 gara Ameerikaatti ergaa jedhee hadha televiziyoonii fi reediyoon isa cufti. Duula xalayaa adii gara mana adii ka jedhu kana ministeerii akkasii deeggare abaluun akkasii deeggare bulchaan akkasii deeggare raayyaan ittisa biyyaa deeggare gandii akkasii deeggare jedhanii waanuma akkasii qoosattuu jiranii. Guyyuma duuli kun jalqabeen Ameerikaan qoqqobbiin Ameerikaan dabarsite kun Abiy Ahmed waan hubate hin fakkaatu akka foreign relation